Damsaan qaba'ani Oromoo tanaraaf kan bahaa kan dhihaa barbaadaa wal baraa gabrummaarraa bahuuf qabsaa'uuf hiriira. Gabrummaarraa bahuuf qabsoodhaaf hiriira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريونك يا فيسبوكي مرتي سابقكم جرتنتي ناجينك يا كبجا كجارلا كرحمتا بكم جرتنت بحفديان كابا كبان ادم ارقم تنت اسن هذا كابو أكم جرتن ناجا كيسني فيا كيسني الحمد لله بقربين يرو كانان اسن جهة سنين جدا وبليانكو كريستانا مرانيس دامسان كبا دامسا إن شاء الله تعالى دامس بريد تكن كبا يا ربي جدا
share godhaati wal biraan ga'a. Yeroo takka dhaamsa koo inshallah gara dhaamsa kiyyaa dabarfachuutti ce'uuf deema inshallah. Share godhuun wal biraan naa ga'a inshallah. Sagantaan kadhaamsati waan ta'eef sagantaa dhaamsati. Dhaamsaan qaba ani Oromoota maraaf kan bahaa kan dhihaa barbaadaa wal baraa gabrummaarraa ba'uuf qabsaa'uuf hiriira. Gabrummaarraa ba'uuf qabsoodhaaf hiriira. Share godha wal biraan naaf ga'a. Dhaamsa tana dhaamsa qeerroo biyyaatiif baay'inaan qeerroo biyyaa warra biltsiginnaan guurtee gara Amaaraatiif gargaarsaaf erguu deemtu tanaaf dhaamsa qaba. Hin dhaga'amamee warri irra jirtan hin dhaga'amamoo hin dhagamu dhaamsanaaf deebisa. Abdi hin dhaga'ama baga nagaan dhufte illee jedhe hin dhaga'amoo ka jirtu taate mee barreeffamaan naaf deebisi. Mr. Kevin shemeji, maneno unasikia ama ni aje? Karibu. Sauti anasikika ama ni aje? Hebu unijibu. Yeroo tokko tokko kaafaan biyya kanaallee dubbachuu ni dirqama kenna waan ta'eef warra irra jiraniif. Okay. Akam jirtan jedhe dhaamsa kiyya nagaa isiniin gahee jira inshallah. Dhaamsa kiyyatti dabra hayye
akkuma dhageettanii wal dhageessisaa isiniin jedha. Dhaamsa kiyya tokkoffaani qeerroo biyyaatiif qeerroo biyyaa warra information hin qabne rakkoon biyya keessatti deemaa jiru kun hedduu jira. Warri mootiyyuu information qabullee hin jira. Akkasuma warri lola kana yoo deeme waan gaarii itti fakkaatu biyyaaf nama falmu itti fakkaatu hedduutu jira. Warri yoo lola kana deemee Tigraay lole biyyattiya bilisoomsa yookaan immoo tiyyuu Itoophiyaa irraa galata argadha yookaan immoo tiyyuu junta balleessa jedheetini warri yaadu hin jira natti fakkaata. Maaliif jennaani sobamee jira warra argitee biltsiginnaan sobame jechuudha. Warra biltsiginnaan sobame nama biyya gargaaruuf yookaan immoo biyyaaf loluuf deemu itti fakkaatutu akkasitti gowwoomaa jira jechuudha. Kanaafi obboleetti hin sobamin. Biltsiginnaan akkuma sobdee hayyoota keenya hidhaa keessa guurte dargaggeeyyii Oromoo qeerroolee Oromoo qarree Oromoo akkasuma fuutee boollatti naqaa jirti. Lola naannoo Tigraay fi naannoo Sumaalee wal lola hedduutti waraanni makalakaayaa yookiin humni ittisa biyyaa dhumee jira. Homu takka hin hafne jechuu hin dandeenya. Kanaafi maal barbaadarree humna dargaggeessa Oromoo ummata Oromoo laamsheessuuf akkuma dura karoorfatanitti jechuudha. Laamsheessuuf akka dura waggaa 100 akka olin kaanetti Oromoo hin cabsa akkuma jedhanii karoorfatan sanitti karaa ittiin ummata Oromoo laamsheessan kabiraa waan dhabaniif hayyoota hidhanii ummanni Oromoo duubatti hin deebine qabsoon ummata Oromoo fuula duratti deemu malee duubatti deebi'aa waan hin jirreef karaa ittiin ummata Oromoo laamsheessan gara waraanaatitti dargaggeessa humnaan guuranii kaan immoo sobanii fuudhanii gara waraanatti erganii achitti fixuudha jechuudha. Karaan ittiin ummata Oromoo laamsheessan kabiraa hin dhabamee jira. Kanaan dura kan yaadattan yoo ka ta'u taate qurxummii balleessuuf bishaan balleessuudha jedhanii bosona gubuu eegalanii waboo balleessuu hin dandeenye ummata Oromoo balleessuuf immoo tiyyuu qeerroo dargaggeessa lafaa ka'u balleessuun dirqama ummata Amaara kaayoo ummata Amaaratii fi kaayoo Abiyyooti jechuudha. Kanaaf ummanni keenya ka argitanii quba qabdan warra quba hin qabneef warra uf dagateef dhaamsa dabarsuun dirqama lammummaati. Dirqama lammummaa bahuun yeroon obboleessa kee ibiddarraa dhoorgitu saba ufiitiif yoo qaqqabsaa'u taate ummata Oromootiif qaqqabsaa'u yoo taate argitee kabajaa qaba. Yoo du'es kabajaa qaba. Yoo mo'ates kabajaa qaba. Galata yoomuu hin banne ummata Oromoo biraa argata. Yoommoo diina ummata Oromootiif yaadattan Hacaaluun Hundeessaa maal irratti akka ajjeefame diinaa bitamuu dideeti. Diina waliin dhaabbachuu dideeti. Saba isaatiif jecha dhaabatee sababa isaan wareegame. Sabni Oromoo marti halkaniif guyyaa isaaf bu'aa jira jechuudha. Qabsaayaa Oromooti du'us jiraatus ammas qabsaayaa Oromoo taheeti inni ka jiru jechuudha ka du'e jechuudha. Isin immoo warri nafxanyaa gargaaruuf warri biltsiginnaa gargaaruuf Amaara gargaaruuf Amaara ummata Oromoo harmaa fi harka irraa ciraa turte gargaaruuf warri lubbuu teessan qaalii kennitaniitiin ibiddatti deemaa jirtan goobana raacee taatanii dhumtan malee
Itoophiyaan isin yaadatullee hin jirtu. Itoophiyaan isin yaadatullee hin jirtu. Kasaaraa warra keessanitti hin galinaa. Qumaara biltsiginnaa fi nafxanyaan taphataa jirtu kana keessa of hin kaayinaa. Qeerroo fi qarreen Oromoo warri biyyaa jechuudha. Kanaaf waaminsi qeerroo Finfinnee jedhameetiin addatti kennameef kuni qeerroo Finfinnee keessaa yaasanii fixanii qeerroo Finfinnee keessaa yaasanii fixanii Amaarran Finfinnee qabsiisuu fi kaayyoon isaanii wanni biraan jiru. Kanaaf wal dammaysaa. Karafaa jiru dammaysaa. Ka uf dagate uf yaadachiisaa. Kaayyoon biltsiginnaa amma kaayyoon Minilik ta'uu hin dagatinaa. Kaayyoon Minilik uummata Oromoo fixuudha. Karoorri Abiyyillee uummata Oromoo fixuudha. Maaliif mo'amee jira waan ta'eef kufee jira. Biyyallee kuffisee jira. Caphee jira. Caphee jira. Karaan daandii baaburaa Jibuutii irraa hidhame taanaan wanni isaa hafe hin jiru. Achi keessaa gadi baasu malee jechuudha. Kanaaf waraana humna ittisa biyyattii kuffisee jira. Humna addaa naannolee qofatu isaa hafe humna addaa naannoleellee gargaarsa fakkeessaniitiin achitti fixaa jiran. Waraana naannoo Sumaalee Amaarri akka dhagaatitti itti fayyadamaa jira. Akka dhagaatitti itti fayyadamaa jira. Isin goota jedhanii duuba itti oofaa jiran. Isin goota itti deemaa dhahaa jedhanii Tigraayitti oofaa jiran. Tigraay immoo hin waxalti. Amaarri duuba deebi'a. Humna qusata jechuudha. Kanaaf isinis akka loon yeroo lola shaabiyaa sanitti loonii fi hoolaa itti oofanii bombii akkasitti guban uf jala xaragan sanitti qeerroo Oromoo akka loonii fi hoolatitti itti fayyadamuuf karoorfatanii jiran jechuudha ammallee. Lola makkalaakayaan waggaa 50 biyya sana argitee tireeningii godhaa jiruuf hin mo'atin. Isin warri barumsa keessa jiru warri mootiyyuu kun argitee barumsaayyuu baratee hin qabne warri nyaateetuyyuu hin quufin jechuudha. Deemee mo'achuu hin dandeettan. Dandeettan abaa'utti makama. Karaan biraan jiru karaan biraa kan isin baasu hin jiru qeerroo Oromoo. Qooda biltsiginnaa gargaartan qooda isin waraana Dr. Abiyyi gargaara jettaniitiin itti deemtan isatti harka kennachuu irra abaa'utti harka kennadha. Bosona seenaa. Bosona seenaa karaan isin baasu ka biraan jiru. Hin jiru karaan ka biraa. Yoo manallee yoo teettan fuudhanii giddiin isin geessan waan ta'eef karaan isin baasu wabottu makamuudha. Wabottu makamuu qofatu isin baasa. Wabottu yoo makamtan carraa lama qabdanii. Carraan tokkoffaan yoo qabsooytanii saba keessaniif bilisummaa fiddan kabajaa ummata keessanitti illee gootaniiti. Bilisummaa biyyattii guutuuf sabaaf sablammoota guutuuf bilisoomsitaniiti kabaja argattan. Yoo osoo qabsooytanis osoo saba keessaniif qabsooytan yoo kaduutanis taate seenaan bara baraan goototatti dabaleet isin yaadata. Kanaaf carraan qeerroon Oromoo biltsiginnaan sobamtee ammaan tana guuramaa jirtuu kun gara wabootti jijjiiramuu qaba. Wabootti makamaa malee nafxanyatti harkan kennatinaa, biltsiginnatti harkan kennatinaa. Diina keessan
gama lamaan isin nyaachuuf deemu yoo achi deemtanillee karatti isin nyaachuuf deeman uf duuba deebi'uu hin dandeettan karatti achittis isinitti dhukaafamullee uf duuba deebi'uu hin dandeettan duubaa warratu isin dhaawan ta'eef kanaafi ammum uf qopheessaa makamaa wabotti obboleeyyan keessani foon keessani dhiiga keessani kanaaf qooda diinatti uf kennitan saba keessanitti uf kennaa saba keessanitti uf kennaa bu'aan isin lola kana keessa argattan hin jiru abadan kabajaan isin lola kana keessaa argattanillee hin jiru waraana naannoo Somaaliitti irraa barachuu qabdan mooyyal irraa kaasanii haga jijjigaatti ummata loon tiisu looniif gaala tiisu walitti qabanii achi geessaa jiran warra looniif gaalayyuu akka tiisu hin beeknetuyyuu har'a qawwee bireenii qabatee hin lola deemaa jira achitti dhumuuf malee bu'aa biraatiif miti kanaafi lolli kun lola ummata Oromoo akka hin taane hubadha lolli ummata Oromoo gaggeessaa jiru ummanni Oromoo takka lola dhaabee hin beeku takka falmii dhaabee hin beeku lolli amma ummata Oromoo gargaaru wabotti makamuudha dandeetta wabotti makamaa dadhabdan naannoo isaaniit irraa siqaatii dhokadhaati lubbute isin jiraachisa yeroo ammaa kanatti qabsoon ka ummata Oromoo karaa wabootiin malee karaan biraa hin jiru biltsiginnaa gargaareeti saba bilisoomsaa odoo hin taane biltsiginnaa gargaaree nafxanyaa bilisoomsa yoo kajeetu taate bilaasha lubbuu ta'e kennite aabboof aayyoo ta'e hin gaddisiisin eebbisiifadhuuti bosona seeni wabo wajjin qabsaayi karaan biraan jiru karaan biraa hin jiru nafxanyaan duruyyuu ummata keenna fixaa turte wallotti ummata keenna fixaa turte ni yaadattu baaletti siidaa ijaarachuu dhorkite siidaa goota keenna ganda keenna keessatti jechuudha asallatti akkas ummata keenna cafacafa turte itayyi akkas harargee akkas hin yaadattan bara dabre waan isin ummata goote waan duraanii dhiisayyuu baruma tare kana waan isin goote masjida hagas ummata islaamati irraa gubde ummata islaamatiif ummata kiristaana ummata Oromoo waliin dhahuuf jecha gammachuu kamiini keessan ummata amaaraa deeggaruu fi qeerroon ufiif kennitan diinummaadha yoo immoo warra uf kennus yoo ka jiraatu taate tokko takkaa wallaalaa jechuun ka homaa hin beeyne akkati jiraatu hin beeyne waan jiraatuuf ka hin beeyne yoo ka ta'u taate uf kennuu ni danda'a kalamata yoo diqaalaa taate jechuu takka haadhan amaara takka abbaan amaara yoo diqaalaa ka taatu taate gargaari dhaqi garuu ummata Oromoo bakka hin buutan warri lola kana amaara gargaarra jettaniitiin naannoo Oromiyaa keessaa deemtan warra duraanillee ummata Oromoo basaasu taatan jechuudha reeffi achii dhufus ummata Oromoo bakka hin bu'u ummata Oromoo bakka hin buutan diina ummata Oromooti jechuudha warra ummata Oromoo warra qeerroo Oromoo basaasaa ture warra saba Oromoo gurgurataa ture isaanitti makamtan jechuudha ummata Oromoo biratti abbaa feete maan taane abbaa feete maaliif hin taane
ummata oromoo bakka hin buutan warri lola kana argitanii doktor abiyyiin gargaarraa amaara gargaarraa jettanii warri olii gad utaaltanii deemtan ummata oromoo bakka hin buutan abadan. Akkasani qeerroon oromoo bahaadhii akaabaa kibba ka jirtan martis keessanuu dhaamsa waliif dabarsaa akka lolli kun ummata oromoo hin fayyanne ka ummata oromoo hin fayyanne akka tahe kan mootii ummanni oromoo keessatti yoo ka hirmaatu taate bu'aa takka akka hin buufanne diinonni oromoo ufii wal nyaataa jiranii martuu nuuf diina nu diina lola san moohatee as deebi'u ufirraa qolachuuf ummanni keenya qophaa'uu qaba malee lola diina gargaaruudhaaf yookaan illee mootiyyuu diina gammachiisuudhaaf wanni qeerroo keenya yookaan dargaggeessa keenya erginuuf akka hin jirre abbootitti illee haadhotitti illee hima. Kanaafi martuu diina keenya ka moohatee dhufe mootiyyuu nu mara garboonfachuu deema. Oromoo bahaadhihaa kakaabaa kibbaa mara gabroonfachuu deema ka dhufu martuuyyuu. Fedhee Amaarri dhufe fedhee Tigraay dhufe ka dhufu martuuyyuu ummata Oromoo gabroonfachuuf dhufa malee qotee isin nyaachisuuf yookiin immoo haamee isinii galchuuf miti ka dhufu. Mataa gubbaatti isin fincaa'uuf dhufa. Kanaaf uf qopheessuu qabna. Wabotti makamee dargaggeessi keenya uf qopheessuu qaba malee deemee diina gammachiisuu hin qabu abadan. Warri Liyyuu Haayiliin naannoo Oromiyaa jedhee deeme kijiba. Liyyuu Haayiliin naannoo Oromiyaa waboodha. Waan waboon ta'iniin Liyyuu Haayilii biraa hin qabnu. Liyyuu Haayiliin keenya waboodha. Jaalattee jibbite. Kan Oromoo ufiin jette hubadha akkasitti. Liyyuu Haayiliin naannoo Oromiyaa akkam yoo ka jettu taate waboo qofa. Waboo qofa. Kanaafi waboo gargaaruun humna addaa naannoo Oromiyaa waboo gargaaruun saba Oromoo bilisoomsudha. Argitan dheengadda nama hagam ka mana hidhaa keessatti rakkate gadi baase. Argitee kabajaa itti godhe ummata. Buchilloota nafxanyaan achi keessa kaa'atte achi keessa ari'ee nama hagamtu hidhaa keessaa bahe kan dararamaa jiru, kan maatiin isaa beelaa jiru, kan maatiin isaa rakkataa jiru. Hagamtu hidhaa keessaa bahee ammaan tan maatii isaa gargaaru jira. Humni addaa keenya waboodha. Waboo gargaaraa. Horiinis waan maraanuyyuu humnaanis qabeennaanis haga dandeettaniin waboo bira dhaabadhaa. Yoo lola seenuu hin dandeenye ka lolu hin jira. Gargaaraa. Garuu sabboontota teenna hidhanii guyyaa hiriirra nutti baate maal jette? Jawaar hidhamuu qaba jette. Baqqalaan Garbaa hidhamuu qaba jette. Hacaaluun ajjeefamuu qaba jette. Deebiin marti Abiyoot Amaaraaf deebisee ture. Naannoo Oromiyaatiif deebiin deebisee tokko illee hin jiru agarra. Kufee jira immoo. Kufuun isaa waraana raayyaa ittisa biyyaa fixee gargaarsa naannolee kadhachuun kufuu agarsiisa. Kanaaf naannoon Oromiyaa humna addaa Oromiyaa waboo bira dhaabatee humnaanis qabeennaanis waan maraanuy uf qopheessuu qaba amma. Warra lamaan keessaa ka dhufu qolachuuf yookiin Oromiyaa daangaa itti godhee kabajaa itti horuuf uf qopheessuu qaba jechuudha. Waboonis uf qopheessuu qaba tanarratti rafuu qabu. Waboonis halkanii fi guyyaa irratti dalaguu qaba. Yeroon waboon buchilloota
biltsiginnaa naannoo oromiyaa keessa jirtu ganda keessa jirtu gandarraa kaasee haga aanaa kaasee haga godinaa kaasee haga naannootti jirtu maraayyuu yeroon itti achi keessaa qolatu amma ta'uu qaba jechuudha. Karaan banaa jiraafama carraadha. Carraa kanatti fayyadamee Finfinnee yeroon itti galu dhiyoo ta'uu qabdi. Insha Allah rabbi isin gargaaru jennaani. Kanaaf waboo gargaaraa dargaggeessa keessan immoo tiyyuu ka isin amaara gargaaruuf fuutaniitiin diinatti kennitan boodan booyinaa.